Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota banti biraatti fashamaa harka fuunee jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii sin faanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni laayikii sabiskiraayibii gochaa jirtanii hedduu tokko galatooma galanii keessan bilisummaa ta'u baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja hundumti keessan iyyuu bakka jirteetti fayyaa nagaa taasisaniin jechuun barbaada. Asitti aansuudhaan kaleessas koomentii jalatti naa barreessaa turtanii haga guyyaa har'aatti illee koomentii jalatti viidiyoo ayyuu fidii gurbaan tokko ayyuu salphisee guyyaa gurbaan tokko icciti ayyuu gadi baasee fidiirraa hojjedhuu naan jettanii waasaappiidhaan illee telegiraamiidhaan illee wallaahi naa barreessaa turtan jechuudha. Hedduu tokko galatooma maaliif akkan irraan hojjenne ani waa adda baafadhu malee irraan hojjedhu beektanii waa irraa adda baafadhee wantichi dhugaadha moo soba kan jedhamu irraa adda baafadhee hojjedha malee akkasumaan zimbiloo maqa balleessiidhaan maqaa nama balleessu jechuudha. Ani yoonni xiqqoo nan soba ta'e ani isa dhugaa dubbachuu fi mata duree irratti yoonni sobe malee viidiyoo keessatti viidiyoo dhugaa dubbadhaa jechuudha. Waan kijibaa hin barbaadu. Kanaaf ani adda baafadheen jira gaafadhe akka wantichi soba ta'e akka mucaan chaanaalii isaa guddifachuudhaa fi kijibaa ayyuu irratti oofaa jiru viidiyoo isa kanaan duraanii fidee akka inni sobaa jiru adda baafadheeraanii Saayidoof ayyuu keessaa isaan keessaa nama tokko gaafadheera garuu abaluu isaanii isinitti himu isaan keessaa nama tokko gaafadhee jennaanii kijibadhaa. Hiriyummaadhuma qabnaatu ana qofa miti hundumatu surprise godhe garuu inni akka waan ana qofa ta'etti keessa baasee dubbate haa dubbatodhe aareen dhiisiyaaniyyuu waan jedhamu dhageetin jira isinitti Saayidoorraan dhagee ayyuurraan dhagee isinitti immoo sobadha waan jedhameefi ani waan ayyuu faallessu waan Saayidoo faallessu waan Sumayyaa faallessu hin hojjedhu maaliif jennaani ani jaalalan isaaniif qabuufini irraa hojjedha malee ajandaa mataa kiyyaa uummadhee ofii kiyyaa hojjechuu nan danda'a jechuudha. yuutuubii isaan abdadhee hin bananne waan ta'eef isaan maqaa balleessuuf yookaanis immoo isaan maqaa xureessuuf hin bananne ani yuutuubiin beektu yuutuubii baay'ee qaba kana qofa miti ajandaa mataa kiyyaatiin irratti ka'ee guddifachaa ture jechuudha. Booddana gara isaaniitti deebi'ee hojjechaa ture ijoolleen kaleessa dheengadde waggaa 2-3 nafaana turtan hin beektu jechuudha. Kanaaf waan kijibaa hin odeessu ani waan kijibaa fidee maqa balleessiidhaan hin hojjedhu maaliif ani ayyuun nan jaalladha Saayidoos nan jaalladha Sumayyaas nan jaalladha waan ta'eef gaarummaa isaanii isaaniif dubbachuu bakka isaan balleessanitti immoo isaan qeeqaa isaan qajeelchaa ittiin dubbadha malee jechuudha. Viidiyoo sobaanii isheen hundumaa wajjin sapiraayisii goote maqa balleessiidhaaf yoo soban malee yoo mata duree sobaa barreeffatan malee yoo viidiyoo sobaa fidan malee ijoolleen keenya Oromoon dhaqanii sabiskiraayibii illee namaaf hin godhanii dhaqanii illee laayikii namaaf hin godhanii jechuudha. Saniif jechatu gurbaan illee oluma ka'eetu fireendii kooti jaalallee koo turte minaamini jedhe nuti jaalallee ayyuu kan beennutti wabii turte. Isheen wabiif iyyuu ishin jenne isa gurbaa kana jaallachuu miti wabii akkana bareedu dhaabbiidhaa fi maaliin isaa akkana bareedu iyyuu wabiif tole hin jenne ayyuun jechuudha isa kanaa miti jechuudha. Kanaaf jennaani maqa balleessiif bakka ayyuun feemesii taatee mitiire ayyuun feemesiidha. Sanuu ayyuun immoo akka shamara Itoophiyaa keessatti sooromtuu taatee jirti maaliif jennaani namni sooressi dhaqee manicha hin beektu mitiire manicha isa galmoofte sana dhaqxee galmoofte jirti ayyuuni. Kaffalachaa jirti of dandeessee jiraachee jechuudha. Kanaaf jennaani maqaa yoo balleesse ayyuun feemesiidha tiktookii irrattis ijoolleen viidiyoo ishee olii gadoofu Saayidoon keenyas egaa akka dhiira Oromoo keessaatti feemesiin yuutuubaroota Saayidoo qofadha jechuudha. Kanaaf jennaan Saayidoodha yoo maqaa Saayidoo dhoofte yoo maqaa ayyuu dhoofte namni ofumaan dhufee si ilaala jechuudha. Maal jechaa jira maal daawwachaa jiru jedhanii namni dhufee si ilaala. Isa kanaaf inni kun immoo inaaffaadhumaan oluma ka'eetu qarxam godhee viidiyoo isheen hiriyummaadhaa fi sapiraayisii gootee fidee gadhiisee isa kaleessa dheengaddeseen irreecha dhattee fidee gadhiise otu jaalallee isinummaan uummata tokko bar kan sammuun keessan qulfii ta'etu jira bar namni manni hin naqqaane way maanni isin bara maalii keessa jirtu naqqaatanii muudiin isiniif hin galu ittiin guddachuuf maqaa balleessee malee jaalallee ayyuu dhugaa miti maqaa balleessee ittiin guddachuuf muudiin namaa akkamitti isiniif hin galu isin haasama namaarratti hin hubattanii haasama namaarratti hin beektanii gaafa namni haasa'uu jechuudha. Mucayyoon kun bultii ijaarrattee jirti bultii sobaa miti kan isheen ijaarrattee jirtu. Kana inaaffaa kanaatu anillee maqaa ishee dheenan guddadha waan jedhamu isheen hiriyummaadhuma obbolaadhuma gandummaama dhiiga tokkummaa Oromummaadhuma sapiraayis gootee viidiyoo ishee fuudhee bakkee baasee jechuudha. Mee Oromoo otuu dhugaa ta'e gaafa irreecha dhaqan sana
ayyuun uffata biraa keewwatti inni uffata aadaa walloo keewwata. Ayyuun maaliif aadaa walloon keewwanne? Uffata aadaa adda addaa qabdi ayyuun. Akkuma isin beektanii ayyuun moodelistii bareedduudha. Uffata aadaa adda addaa qabdi argitu tokko ishee irratti jechuudha. Ishii ani amma yoon irreecha dhaqee abbaa barbaade wajjin utaalaa footoo kee hiriyoota kooti wajjin akka barbaade utaalaa dhaqee footoo kee viidiyoo waraabe jaartii kooti naan jedha yookaan immoo jaarsa kooti ani jedha hin jedhu. Ayyuun baateen dubbanne sa'idoon baheen dubbanne hattaa sumayyaan baateen dubbanne maaliif wanti kun isiniif hin galle akka inni ayyuu maqaa balleessee ittiin guddachuuf ka'edha. Kanaaf ani waan sobaa isaa irratti hin hojjedhu. Kanaaf hin hojjechuu dhiise. Ammallee irraa haasa'uun barbaanne ijoollee baay'eetu maarraan haasofne maarraan dubbanne jedhanii dhugaa rabbi ani ijoollee tokko dhowween jira keessaan hojjetanaa jedhanii ijoollee tokko dhowween jira maaliif nuti ayyuu jaallanneeti sumayyaa jaallanneeti kan nuyi irraa hojjechaa jiru malee jibba isaanii qabaannee miti. Kanaafuu nama jaallannu tokko immoo nama kabajnu tokko immoo iccitii isaanii dhossuufii qabna. Iccitii isaanii dhossinee fi taa'uu qabna. Gurbaan kun jechuu yaa Oromootu isiniif gala ta'eeti gurbaan kun maaliif viidiyoo kadheen gadda hojjete firaayiveetii godhetu dhugaa ta'e maaliif ayyuun amma dheengadda uffata ittiin sa'idoon geggeessite sa'idoo uffata ittiin gurdii gurraacha borsaa gurraacha shaarbii gurraacha tiishartii adii keewwatteetu sa'idoo geggeessite muluma shamishii sana hunda isaa uffata sana keewwattee jirti ayyuu shaarbii duwwaa mullucu gootee irraa fuute rifeensillee isuma isheen sa'idoo ittiin geggeessiteedha. Mullucu gootee shaarbii sana irraa fuute gurbaa sana hiriyoota see dhiirota wajjin nattee sarpiraayis goote bakka inni taa'utti wal beekuu danda'u mana baankiitti onkaa wajjin baratan ta'a yookaan hariyaa obboleessa see yookaan hariyaa obboleettii ta'a. Achi ol ka'eedhuma kanuma fudhatee viidiyoo isheen kanaan dura sarpiraayis na godhaa turtee jedhe bara. Mee isinummaanu sammuun keessan yaadu sammuun keessan qulfiidha. Viidiyoon suni akka ayyuun uffata sana keettee sa'idoo dheengadda geggeessite in hubattanii bakka inni sobaa jiru bartanii maaliif fakkeessitanii haasoftu? Maaf fakkeessitanii koomentii barreessitu? Isiniif hin galu waa tokko isiniif hin galu. Ani waan ta'u hundaa dhaqeetan gaafadha. Ta'u hundaa hin gaafatin irraan hojjedhu jechuudha. Maaliif jennaani maqaa isaanii balleessu ani maqaa balleessiidhaani guddachuun barbaadu. Yoo sobiyan mata duree sobee fida mata dureen sobuu yoo ani sobu'an mata duree isaan durseetanii isaan gaafadhe waan isaan yaada jiran waan isaan fidaan jiran mata duree irratti barreeffadha. Isaan bulee oola malee wanti isaanii ani jedhee inuma dhufanii dubbatu jechuudha. Maaliif jennaan an gaafadheen hojjedha akkasumas zimbiloo miti kan inni hojjedhu kan irratti odeessuu jechuudha. Kanaaf jennaani akkasitti maqaa wal balleessuuni akkasitti ayyuu maqaa balleessee guddachuuni nauriidha. Hojii qabaayee miti hojii mana baankii keessaan hojjedhaadha. Hojii isaan hojjetu yookaan immoo dandeettii mataa isaatii fidatee dhufee isuma tokko irratti hojjetu asirratti hojjechuu yookaan immoo hiriyyummaadhaan akkuma dheengadda hiriyyummaadhaan dheengadda ayyuun sarpiraayis goote sana sarpiraayisii ayyuu wajjin viidiyoo waraabu maaliif jaartii kooti jedhee nama jaartii qabu silayyuu ayyuun cinqii adda addaa keessa jirti fidee cinqii irratti dabalaa jechuudha. Akka waan irraa bareedu nama guddaa ta'e kijibaa amma kana kijibuun nauriidha dhugaa rabbii. Subhanallah rabbi isaa qajeelchuun jechuudha malee kijiba mana ga'u nama guddaa mana ga'u jechuun kijiba isaa normaal fagoo osoo hin naqin isaa isheen gaafa irreecha wajjin nattee sana sila jaarsaaf jaartiin fireendiin uffata walitti manii waliif hodhisiisaniitu mee ilaala. Fireendota jaalalleewwan irreecha dhaqan hin beektu walumaan beena argina jechuudha. Irreechas immoo dhaqaa turre yeroo itti biyya jirru hin beektu jaalallee keenya yookaan abbaa manaa keenya wajjin uffata wal fakkaataa hodhisiifanneetu dhannaa jechuudha. Uffata wal fakkii keewwata ayyuun uffata biraa inni uffata biraa keewwatee jira jechuudha. Asuma irratti isiniif galuu danda'a. Deebi'ee immoo uffata dheengadda sa'idoo geggeessiteenitu isa sarpiraayis goote shaarbii bichaa ofirraa fuute rifeensillee isa ofirraa lafa keessee shaarbii bichaatu isa dattee sarpiraayis goote jechuudha. Kanaaf jennaani kijiba achuma irratti iyyuu adda baafattanii fudhachuu qabdu malee ayyuun akkanaa ayyuun shaarmuxaadha ayyuun miriixeedha ayyuun akkas jettanii narrabsina keessa namaa hin beektanii utuu keessa namaa hin beekini nama rabsu nama waqqasuu dhiisa. Mucaan kun akkuma beektan daa'imummaadhaan kun jireenya kana jalqabdee ofiifuu sammuun galagalaa jira waan ta'eef waan akkasii dhiisa baqa osuma ta'eeyyuu laayifii kanaan duraatii jedhameti kalaas dhiisa.